Inni mana jaartii ajii ga'ee mana magartuu ga'e nagaaf ayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu. Hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti ishoo baga nagaa taatan. Baga nagaa taatame nagaan baratti dhabame baga nagaa taatan siniin jechuun jaaladha. Obboloonni walleellisaa jiru walari'achaa jiru singaruu sana keessatti baga nagaa taatan siniin jechuun jaaladha. Tole egaa akkuma beekamu magartuuni viidiyoo wayii qabattee dhuftee ani kana dura abdii gaafannaani abdiin seedoo tiisisee ana miti kaniisisee seedoo gaafadhu naan jedhee ani immoo kanarraatiidhaan kan ka'e seedoodhaa fi bilbilee jira. Kanaafiyyuu seedoon hin dhufaa seedoo wajjiniidhaan teenyee haala jiru wajjiniin hin haasofna hidhamuu hin qabdu hiikamuu qabdi maaliifidha waan baay'eetu rakkisaa waan baay'eetu dhiphisa jette jechuudha. Shikaayannee nuti seegaa turre achi booddee seedoon balbala gaafa rukutu balbala rukutaa jira jettee balbala jalaa saaxxee maali akkam nagaa keetii maan ugattee maa baddee akkamittiin badde jette jechuudha. Achumaan lakkimiyaanoo jira rakkoon iyyuu hin jiru. Abdii biras nan bulaa hiriyoota koo biras nan bulaa rakkoon tokkollee hin jiru jennaan biyyi siif taate kaa maal taate kaa jennaan biyyi naaf taateetti oma rakkoon tokkoyyuu hin jiru biyya koo lammataati jedhe jechuudha. Seedoon kana gidduutti baay'ee yaadamtee jirta baay'ee si kabajaa baay'een si jaaladha amma booddee silaa manni jira manni kan koo jechuun kan keetidha shaanxaa kee fidadhuutii waan hundumaa kee fidadhuutii koottuutii asitti galii jetteen jechuudha. Maaliif akkasitti akkamittiin asitti galaa jennaanii ani si akkuma jaartolii keetidha akkuma hayyuu fi akkuma sumayyaatidha jennaani akkamittiin akkas jetta maal jechuu barbaadde jennaan akkuma jaartii keetiiti ani jetteen jechuudha. Kana gidduutti akkamittiin akkas jettaan mee jaartii waan koo waan hundumaa naaf godhaan jedhaan carqii naa miiccaan jedhaan nyaata naaf godhaan jedhaanii isa biraan immoo wajjiniin rafaa si akkamittiin akka sanatti si fayyadamee si taasisuu danda'a jennaan rakkoo hin qabu waan hundumayyuu akkuma isaaniittiin si faanaa jiraachuu nan danda'a jennaan maa jechuudha utuma inni ka si faanaa inni dhatiinanii si faanaa jiraadhaa gaafa inni jedhuuni rakkoon qabu jette jechuudha. Afaan keessa qaqqabdee kasaa booddee akkas ta'uu hin qabu akkati na jaalattu nan beekaa akkati na kabaju nan beekaa jedheen jechuudha. Egaa ishiin akkananii si jaaladhu beekta miti jetteeni ani garuu si'iif hin ta'u ani haadha manaa qaba haadha manaa kootti nan gala deebi'eeni isas immoo ammanaa la tokko mijeessutti ammani waa'ee mucaa caaltuu kana xumuru jedheeni maleedha nan gala hani deebi'eeni biyyatti jaartii kootti jaalatamtuu kootti jedhee kana gidduutti waa'ee isaa dhiisifnaamna jettee gaanisii kan si barbaadeef maaliif na barbaadde jaalaluma keebsachuu fidha jennaani lakki jaalala koo ibsachuu fi miti dubbiin dubbii caalu dubbii jira akkamittiidhaanii jennaani otoo ishiin hin kaasiidhaan dura jaartii ajjishii jinnii sanaa ishii mukattamantu sanaa ishiitoo rakkatee nu rakkisa gaafanne jedhuuni amma gaa dubbii gadi fuuteetu anamma kan si barbaadee fi jaartiin ajjii hidhaa keessaa bahuu qabdi hidhamtee taa'uu hin qabdu moodesiin hin barbaachisaa uffanni hin barbaachisaa nyaanni hin barbaachisaa maaliin hin barbaachisa jette jechuudha. Yeroo kana keessatti ishiitu obbeelessee ishiitu of dheebessee waan ishiin gochaa jirtu argiteetta miti suura koo irratti suura abdii irratti suura caaltuu irratti suura mucaa ishee irratti waan gochaa turte argiteetta miti sana jinni xonqaayii gaafa inni jedhu mukatti kan amantu gaafa inni jedhuuni kaa ta'uyyuu malee waanuma barbaaddeeyyuu haa gootu jennaan akkamittiin akkas jettaa lubbuu nama balleessitutti hidhame jammara si jalqabdammoo suurri kee achi keessa hin jiru suurri kee maaliif achi keessaa dhabame jennaan isa ani hin beeku jette jechuudha. Isaan hin beeku suurri koo waan achi keessa hin jirreef hin beeku waan ishiin gootee argaa jirta miti akkamittidhaan haa hiikamtu jettaree jennaan hiikamuu qabdi nyaanni hin jiru waan dhudduu hin qabdu jennaan afishiidhaay akkamitti amma yoomitti hidhamtire jettee gaafannaani amma leenjitee amma barattee amma of jibbitee
amina hojjechuun yakka hojjechuun hanga saatii kanaatti hanga yeroo kanaatti dhaayi hanga ishiin jettee achitti of jibbitu dirasitti hidhamti. Amma waggaa 5tti hidhamuu dandeessi jennaan akkamittiin hidhamti? Akkamittiin hidhamuu hin qabdu. Waanuma barbaade yoo ta'e bahuu qabdi. Asumaanis immoo hani nama achi keessaa beekuun qaba. Nama achi keessaa beeku haasofsiiseera. Osoo ishiin jechaa jirtu waan akkasii dhiise hati. Nuti poolisii achi keessaa qabna. Poolisii beennu. Tumamtee waan hundumayyuu akka ishiin haasoftu ni goosifna jennaan ishiin hin himtu. Abaddan ishiin hin himtu. Tumsisuu istanii waan barbaadan yoo gootanitu ta'e ishiin hin himtu jette jechuudha. Maaliif hin himti jennaaniin hin himtu ishiin jette. Kana gidduutti egaa maal barbaadare jennaan ani namicha achi keessaa beekuu qaba. Namicha achi keessaa haasofsiisuu qaba. Kanaafiyyuu waan tokko godheefini haala mijeessiifi jedheeraani. Qoy xiqqoo na eeginaan jedhee xiqqoo turii xiqquma ishii tasgabbaa'inaan jedhee jette jechuudha. Asirratti egaa dubbiin asirrattiin jedhe hordoftoota asirratti egaa uffifamuun asirrattiin jedhe achi booddee akkamittiin akkas jetta akkamittiin akkas goota akkamittiin achi keessaa baasuu dandeesse akkamittiin anis baaftaa maalidhaafi gaafa inni jedhuuni bahuu qabdi jette yeroo kanatti akkamittiin baastee olutaalee kaballaa caa addi godha akkuma gaafa jaartii achi godhe sana jechuudha. Sanaa booddee miilla isaatiin irra yeroo deemu wadaroo butatee wadaroodhaan cagannaanii anaa yoo jette ajjeesi anaa yoo jette lubbuu shiyyuu balleessi dhaqiitii balleessi nan garafiini na kabalteme namni na kabalee hin beeku kabalamee hin beeku dhaamee hin beeku cagadamee hin beeku uleen na argate hin beeku yeroo jalqabaa fidhamtu na tuqee hin beeku jettee eela gaadheetu irra deddeeme jechuudha. Salphoo katti salphatte amma shakkeera inni jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ela ani dhugaa baay'ee shakkaan jira magartuu kana baay'ee shakkaan jira hojii kana keessa harka qabdi waliin hojjechaa jiru. Ishiin adda baateetti jedhani malee addan baane jaartii ajjeerraa dhugaa dubbachuudhaafi asumaanillee jechuudha. Ani sin jaaladhu abdiin si jaalata jennaan seedoon lakkini nan jaalatu inni nan jaalatu sin jaaladhu naan jedheera yeroo darbe wayiif kaameraa kaayinanii akka inni na jaalatuuf akka inni nan jaalanni hadda baafadha jedheenani sin jaaladhu naan jedhee sin beeku naan jedhee akka barbaadde ta'e naan jedhee inni nan jaalatu baay'ee na jibbaa dhugaa si haa jibbisiisu ammayyuu si abdii sitti haa xireessu hunda'umiyyuu antaatu ati xonqaayini ilma oromootiif hin taatu sinii xonqaawotaadha mortoota. Namni isaan hin bulleen jiru jetti immoo achi keessatti namni isaan hin bulleen jiru namni hundumtiyyuu hin hojjeta jetti. Achiin immoo biyya namaa keessatti biyya arabaa keessatti waan akkanaa raawwachuun dhorkaadha. Lubbuu shama balleessu dirasitti gaasisaa irratti hojjechiiseen irratti dhugaa baasiseenan ishii dhiisisa jennaan abadan jetti. Maalti shaggare maalti dhibe? Wajjiniin nyaannira wajjiniin dhunneerra yeroo muraasa yoo ta'e jetti jechuudha. Nama yeroo muraasa keessatti barti yoo dhuma baay'ate ji'a 3 yoo ta'a. Ishiin mee lubbuu namaa nama balleessedhamu nafsi qadaa'esedhamu sanadhamu. Maaltu si waxawwaxame maaf akkatti waxawwaxamti maalumatu si galchee nu dhibeemu ifanuu godhi akkana bayitii ifanuu godhi osoo ifanuu ta'eera ta'e dhugaadha kanaafi baqqaa dhiisaa hojjettu jenna baqqaa hiikaa jenna ifanuuf hin goone ammayyuu warri suni muluun abdii se'eedoo mucaa caaltuu isaan suurri isaanii akkasuma immoo aji lafa isheen itti xonoqqoltu sana lafa isheen itti kadhattu sana keessa jiru ati maaliif hafte akkuma inni jedheeyyuu maaliif hafteme
yeroo darbee jechuudha viidiyoo irratti waraabdeetta miti amina irratti goote akka nama amina irratti godhu fakkaatanii balbala itti reebdanii viidiyoo keessanii waan ta'e godhattanii walii galtanii haala kanaan mijataa ani yoon adda baheera ta'e jaalala mul'isee hojii keenya hojjannaa gola laphee namaa keessa seennaa jettee jechuudha qulqulluu fakkaatte ani gaafuma maashaallah jedhan galatoomi qulqulluutti deemuun kanatu sirraa bareeda gaafa jedhan ani keessi koo na beekee ture na shakkee ture magartuu kanaan nan shakkan an namni jalqabumaa kaasee amina hojjate jechuudha yoo rabbisaatti siqee waan hundumarraa gargar bahe malee akkana bahe sobeedhaaf akkana bahe haasayeedhaaf inamanina obboloota koo dhugaan siniin jedha har'a qulqulluu boru xuraa'oo maa jechuudha ergasiiyyuu jechuudha erguma hidhamtee baateeyyuu akka duraa gochuu barbaaddi mee abdii ilaalame akka duraa gochuu barbaaddi jechuun ana kan gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha hordoftoota abdiin akkamumatti ishiidhaaf ajajamuu danda'e kottu deebi'ennaa viidiyoo waraabdu kottutti deebi'i kottutti akkana ta'e yoo ishiin jetteeni abdiin hin ta'a jechuudha waan ishiin jette taa'i jettiin bahuudhaaf ka'ee deebi'ee ta'a kuniyyuu rakkoo guddaadha jechuudha waan irratti goote qabdi jaalala maal ishee manyitaa beetii keessa jira qolfiin ittiin kennamu ishiin jettu sana jechuudha waa jeestaachi keessa ta'uun didu waa'ee jaalalaa kanarradha mastafaa qarisa dhamsana hojjechiifachuu hin diddu eduma gaa qoricha goggodhachaa jiruuf malee abdiin jechuudha malishiin salphoon maaltu ishii mormisiisan jedhame silaa namnamma kanaa walii galee uffee biyyi muluun uffee baganurraa hidhamte jechaa jira galanni si haa ga'u jedhee rabbisaatiif galata galchaa jira ishumti bichaan harka ol kaaftee harka facaaftee hidhamuu hin qabdu bilisa bahuu qabdi jettime akka waan biyyi rakkoo keessa jiru wayi biyyi sun rakkoo keessa jiru yookiin immoo mootummaa biyya sanarra rakkoon ga'ee wayi isgoo jetti jaartii ajjiitiif jechuudha maal si galche si dhibaa hidhamte akkan hidhameen itti hidhamte akkan bayin itti baate ammas akkan hidhameen itti hidhamte miti akkan bayin itti baate dhugaan siin jedha hidhamte dirdirmammoofte caccagadamte bahuu qabdi kun lammata akka mukaan inni ilaalletti lammata ija namaa akka hin ilaalletti lammata akka namarratti hin hojjanne irratti funyaaniin isa namni miillaan deemu ishiin funyaaniin lafa deemte jechuudha. Atis immoo itti dabalamta yeroo muraasaan booddee itti dabalamta natti mul'achaa jira magartuun itti dabalamti dhatte jaartii ajjeetti abaddaan hojiin kee keessatti si dabala jechuudha innaa ammasitti shubbisiin ammasitti viidiyoo hojjedhu ammasitti mucitti ishii abdiin fide sanas tumii amma gaa yeroo qabamanii seeratti kennaman innasa kanaadha siniin jechuun jaaladha hordoftoonni kiyyaa subscribe dool milikeet comment like naa godhaa ka tak godha dhahani haa dhukkubu